Deebi'ee dhufee jira. Gaaffii keessaniif deebii waan ajaa'ibaa, dibata ajaa'ibaa, dibata namni tokko hin jira jedhee hiyyaan akkasuma hin ta'a jedhee hiyyaan. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya jirra jirtuu siniin jedha. Warroonni amantii biraa qabdanis baga jiraattanii asitti kan argitan kun jechuudha. Wantoonni asitti argaa jirtan guutuun kun dibata garaa keenya yookiin ammoo tuyyuu karaa kamiin dibannee barrinna garaa keenyaa kalee lamaan irratti akkasuma ammoo tuyyuu harma keenya, irree keenya, sarbaa keenya, taa'aa keenya irratti nu babarratan dibannee karaa kamiin ofirraa balleessuu akka dandeenyu dhibbarraa dhibbatti jechuudha. Kan shakkii takka malee maaliin akka nutti dhufu guutuun keenya akkuma beeynu tahee garuu maaliin akka ofirraa balleessinu hin beeynu. Kanaaf isa guutuu qabadhee isinii dhufee jira. Garaan keenya yookiin ammoo kaleen keenya akkasuma sarbaan keenya akkasuma irreen keenya akkasuma harmi keenya yeroo nu tatarsa'a gosoolee hedduun jechuu diimatu jira, adiitu jira, akkasuma gurraachatu jira, karaa hin beebbeeynan jechuudha. Namoonni hedduun keessattuu jechuudha yeroo ammaa kana dubartiin keenya yookiin shamarran keenya akkuma dhalatanii waan ta'an se'anii ilmi namaa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Akkuma qilleensi jijjiiramu barri jijjiiramu ilmi namaa illee jijjiirama baay'ee qaamni isaa keessattuu dubartiin jechuudha. Dhiira caalaa dubartiin ji'arraa waggaatti akkasuma guyyaarraa guyyaa jijjiiramaa deemti jechuudha barbaade. Akkuma beekamu sababoonni garas tahee akkasuma kaleen lamaan irreen taa'aan keenya sarbaan qaamni keenya guutuun kan nu dhodhoof yookiin nu babarratuuf sababni isaa inni tokkoffaani qaamni keenya yeroo goggoge fakkeenyaa fi irra caalaa jechuun namni keenya bishaan yeroo nyaataa yookiin yeroo dhoobate malee hin dhugu garuu bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Innis maal jechuun keessan waan hin oolle bishaan kun akka qaamni keenya jiidhuu fi akkasuma akka qaamni keenya goggogee hin tatarsaanii fi hin dhodhooye nu gargaara waan ta'eef sirriitti bishaan fayyadamuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan jechuudha namni tokko irra caalaa jechuudha dubartiin takka jechuudha yeroo ulfaa nama ulfaa maal waan akkasii qofa tatarsaa yookiin dhodhooyaa jedhanii yaadan. Kunis yaada dogoggoraati. Tokkoffaa irratti hir'ina nyaatas tahee akkasuma dhugaatii akkasuma qaamni keenya gogiinsa kunuunsa gaarii dhabuu irraa furdina yoo tasa furdatan yookiin ammoo tuyyuu dafanii furdina saffisaan furdatanii fi san males jechuudha saffisaan dafanii hir'atan qaamni keenya kan barratee akkasuma ammoo tuyyuu dhodhooyee hafuudha. Kanas hambisuu dandeenya. Karaalee hedduun jechuudha qaama keenya kan hambisuu dandeenya. Irra caalaa jechuudha saffisaan kan garaa namaa akkasuma harma namaa barreessee san males jechuudha dhoosee jedhu irra caalaan inni tokkoffaan ulfa yookiin ammoo tuyyuu daa'ima garatti baachuudha. Akkuma beekamu daa'ima garatti baachuun yookiin dubartiin takka kan ulfooftu yeroo muraasa keessatti yookiin ji'a muraasa keessatti jismiin isii kan bobbokokee akkasuma ammoo tuyyuu garmalee garaan isiillee guddatee hin dhooya jechuudha. Hin dhodhooya guutuun garaa isii san males jechuu hin hooyisisa. Garmalee hooyisisa. Yeroo hooyisisu san namni keenya hin beeku qaamni namaa akkana ta'a jedhanii akka raajititti kan isaarraa jufaatu jira. Garuu yeroo hooyisisu sanii osoo silaa akka namaa tokkotti jechuudha dibata laafaa dibannee jennee abadan takkallee nama hooyisisu akkasuma ammoo namallee hin dhodhoo. Kanaaf anis waan irra gahee argitu jira. Ergaayyee kana dogoggorree yeroo silaa jechuudha garaa ulfa qabnus tahee akkasuma yeroo furdinna furdannee yookiin yeroo hir'anne kunuunsa gaarii ofiin goone qaama keenya akka nu jalaa hir'atu yookiin akka nu jalaa dhodhooyu akkasuma akka nu jalaa barratu erga taane booda furmaanni jira kan jedhu furmaanni isallee numa bira jira jechuudha. Wanni kumuyyuu yoo laaffisan kan laafuu fi akkasuma yoo salphisan kan salphatudha. Itti aansuun jechuudha qaama keenya guutuu yeroo hundayyuu bishaan keessa jechuudha yeroo qaama keenya dhiqannu bishaan keessa yeroo dheeraa turuun barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf namoonni tokko jechuudha taa'ee yeroo kana fa'a keessattuyyuu mana arabaa kan hojjetanii waan hedduutu jira bishaan hin dhugan. Bishaan dhugiitii kana saffisaan kan dhugnetu jira yaadataniitu yeroo dheebotanii fi yeroo dheebotanii booda dhuga kan jedhan wayitu jira. Kanaaf parsantii dhibbarraa dhibbatti bishaan yoo isin danda'ame guyyatti burcuqqoo 8 hanga 12 dhuga. Itti aansuun viitaamin I yookiin viitaamin A argachuun barbaachisaadha qaamni keenya. Fakkeenyaaf wantoota akka kaarotii akkasuma dinnichaa, timaatimii walumaa galatti waan mana keessatti qophaa'ee nyaatamu osoo argannee waan bubbulee irraa goommanas tahee waan hedduutu jira keessattuu nyaata biyya keenyaa jechuudha. Kana san jechuu osoo hin tahini
walumaa galatti goommana hin dabalata, kaarotii, qayisirii waan hedduu jechuudha. Xiqil goommani waan baay'ee walumaa galatti kuduraa fi muduraa dabalata. Itti aansuun viitaamin C. Viitaamin C jechuun firaafiree qofarraa yookiin ammoo tuyyuu muduraa qofarraa kan nu dhiyaatudha. Nyaanni yookiin ammoo tuyyuu qaama keenya akka hin dhodhoone yookiin akka hin barranne erga barrate illee kan hir'isu kan nu godhu jalqaba irratti bishaanii. Itti aansee nyaata kuduraa fi muduraan barbaachisaadha. Kuduraa fi muduraa yoo jedhu namoonni nyaata yoo jedhan irra caalaa foonii fi akkasuma qurxummii wantoota silaa isaan humni isaanii hin dandeenye kan murteessanidha. Garuu wanni kun wama mana keenya keessatti arganu sammalis jechuudha. Yeroo ammaa faarmaasii irraa argachuu dandeettan. Itti aansee jechuudha wantoota zayitii of keessaa qaban yookiin ammoo pirootiiniin badhaadhanii jedhan viitaamin E dha jechuudha. Viitaamin E jechuun killeen viitaamin E dha, boqqolloon viitaamin E dha, akkasuma waa hedduutu jira. Zayituunni viitaamin E dha. Nyaatuma reeffachitti argine zayitii qurxummiin viitaamin E dha. Kana malees jechuudha guutuu isaa kiniini qurxummii illee bitachuu dandeettan. Dhadhaan viitaamin E dha. Waan hedduu kan of keessaa qabanii fi akkasuma ammoo tuyyuu dhadhaaleen bifa hedduun karaa naannahaatiin kan jirantu jira. Dhadhaa horii qofa osoo hin tahin dhadhaan fayya qabeessi kan suuqarraa oolfannu akkasuma dhadhaan horii osoo argame irra fayyadamnee dhadhaan loonii irra barbaachisaadha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ofii keenna of eeggannoo ofiif goonee jechuudha. Itti aansinee inni asitti argitan kuni nyaata ajaa'ibaati jechuudha. Zinkii nyaata pirootiinii garmalee badhaadhanii fi nyaata fayya qabeessa. Amma namoonni keenya waan akka baaqilaa akkasuma boloqqee maal isiniin jechuu ataraa waan hedduu jechuudha hin tuffatan. Misiraa kunniin nyaata barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaaf nyaata kana sirreeffannee yeroo nu barbaachisetti yeroo kam nyaannaa osoo hin tahin nyaachuun nurratti dirqama. Itti aansinee wantoota dibattan isaa tokkoffaa tahee yookiin ammoo ofii kiyyaa yeroo ulfa ture jechuudha. Garaan na dhodhooyee dibadhee ofirraa balleessa isiniif hima. Jalqaba irratti kanatti argitan kuni zayitii na'anaa. Zayitii na'anaa jechuudha. Zayitiin na'anaa hedduun saffisaan kan qaama keenya kan nu dhodhooyes tahee kan nu babarrate nurraa hir'isuu fi akkasuma immoo tuyyuu jismii keenya diriirsuuf gogaa keenya diriirsuuf nu gargaarti. Itti aansuun zayitii zinjibiilaati. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zayitii zinjibiilaa, zayitii na'anaa, zayitoota hedduutu jira. Zayitiiwwan kana kunuunsa ofiif goonee dibachuu qabnu. Zayitonni achiin dura achi garasitti tare sunis zayitii baay'ee barbaachisaadha. Garuu erga isin barratee jedhee kan ofirraa balleessuu qabdaniin akkasuma immoo tuyyuu kan ofirraa hir'isuu qabdaniin takkaan har'a dibattanii bor hir'atoo osoo hin tahin yoo xiqqaate ji'a 3 ji'a 6 kan garaa keessanitti zayitii na'anaatii fi zayitii zinjibiilaa walitti dabaltanii dibattanidha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu waan bareedaa fi akkasuma immoo tuyyuu dhugaa rabbi kan isinirraa balleessu. Itti aansee jechuu dubartiin takka yeroo furdattee fi yeroo ulfataate yeroo hundaa jechuu yoo isiif danda'amee jedhe zayitii kookinaatii fi zayitii zayituunaa osoo yeroo hunda garaa ofiititti gaafa ji'a 4 geettirraa garaa ofii dibattee garaa ofii kunuunfattee baay'ee barbaachisaadha. Maaliif jennaan erga deettee jettee yeroo saniif itti mul'atu hanga deettutti erga deettee kaatee kan irratti mul'atu. Zayitiin kookinaatii yeroo ulfas tahee akkasuma osoo danda'ame torbaanitti al tokko qaama keenya yeroo qaama dhiqannee jennu shaaworii osoo qaama keenya sukkumannee bareeda. Kanasitti argitan kun kakaawaa butar jedha. Kakaawaan kuni hedduu waan qaama keenyaafis tahee akkasuma garaa keenya kan dhodhooyee sarbaa keenya guutuu kan baay'ee nu barbaachisuu fi akkasuma nurraa balleessudha. Isas yoo isinii danda'amee jedhe osoo dandeettanii bitattanii jechuudha. Kakaawaa butarii kana fuula keessanis tahee harka keessanis qaama keessan guutumaan guututti qaama keenya laaffisuufis akkasuma immoo bareechisuuf diriirsuuf gogaa keenya akka hin shunturree fi akka hin dulloomne ittisa. Akkasuma warroonni biyya jirtan ammoo dhadhaa fayyadamaa. Dhadhaan hedduu kan qaama keenya diriirsuu fi gogaa keenya akka hin shunturre akkasuma akka hin dulloomne ittisuudha. Dhadhaa fayyadamaa isiniin jedha warri biyya jirtan. Warri biyya ambaa jirtan ammoo tuyyuu zayitii warri isin dhodhooye jechuudha. Zayitii na'anaatii fi akkasuma zayitii zinjibiilaa walitti dabalaa dibadhaa isinii danda'ame kakaawaa butarii kana bitadhaatii fayyadamaa isiniin jedha. Kireema reefachitti isinitti agarsiise kan itti aansuun jechuudha. Zayitii kookinaatii fi zayitii zayituunaa walitti maktanii osoo dibattanii waan gaarii fi akkasuma waan bareedaa hedduu qaama keenya laaffisuu fi bareechisuu isiniin jedha. Inshaallahu ta'ala rabbi yoo na dandeessisee jedhe warroota qaamni keessan isin jalaa babarrate guutuu keessaniif dhiqannaa guyyaa 2-3 keessatti qaama keessan yeroo seentan maaliin akka dhiqattan qabadhee isinii dhufa. Horaa bulaa isiniin jedha. Fayyaan faaya jette Oromoon hundi keessanuyyuu subscribe like share gochuun hin dagatina akkuma baratame isiniin jedha. Galatooma Oromootiya horaa bulaa.